Kanafura kulkullu Waaqayyo tokko Amin. Waaqayyoon kulkullu gooftaa macaa jecha ergamoonni qulqulloota Suraafelii fi Kirubeeliin kochoo isaanii jaan qaban kochoo isaanii lamaan miila isaanii haguuggatanii kochoo isaanii lamaan fuula isaanii dhoksanii kochoo isaanii lamaatiin qulqulluu jecha Waaqayyo kan galateeffatan Waaqa galanni isaa maluuf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kabajamoota abboota luboota obboloota daaqonoota kabajamtoota miseensota waldaa duukaa bu'oota kabajamtoota maanguddoota haadhota harmoota kabajamtoota dargaggoota obboloota dhiiraa fi dubartoota kabajamtoota fakkeenya mootummaa Waaqayyoo kan ta'e daa'imman dabalatee guyyaa addaa fi guyyaa eebbifamaa qulqullaa kana Waaqayyo kan nu ga'e maqaa Waaqaa uumaa keenya Yesuus Kiristoos nagaa si gaafadhaa. Akkam ooltanii Amiin. Galata Waaqayyo gooftaa keenya jennee galata isaa himuudhaaf arjummaa isaa baay'ate jaalalli isaa ta'e dhiifamni isaa baay'ate yoona nu eebbise guyyaa keenya umurii cubbuu keenya dabarse tokkoffaa moototaa boqonnaa 20 lakkoofsa 5 irraa kaasne gaafa ilaallu isa akkasuma mooticha Waaqayyo fo'ame Waaqayyo waliin jiraate mooticha bara Israa'eloota gaggeessaa turaate mooticha kanatti raajichi Isaayyaas itti ergamee mooticha Hisqiyaasiin ni duuta malee iffayyituuti mana kee sirreeffadhu kan jedheen waamicha sagalee Waaqayyo kana dhaga'ee boo'ichaan gara Waaqayyootti deebi'ee umurii isaatirratti umurii gaabbii waggaa 15 kan argate Waaqayyoon gooftaan anaaf isiniif umurii keenya umurii gaabbii nuuf kenne umurii cubbuu keenya sana dhiisee umurii qulqullummaa waggaa eebbifamaa akka nuuf dabalu hammeenya keenya keessaa nu dhiqee qulqullummaatti akka nu baasu Waaqayyoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gannas galaanaan birraas ifaan arfaasaas qilleensa isaatiin kan nu eege kan nyaannuuf kan uffannu kan nuuf laate fayyaa nagaa kan nuuf kenne galannii ulfinni Waaqayyo gooftaa keenyaaf haa ta'u. Waaqayyo kan deesse qulqulleettii qulqullootaa dubroo Maariyaamiif kabajni ulfinni haadha gooftaaf haa ta'u. Wareegamtoota toloota abboota akkuma Waaqayyo isaan kabajeen ulfinni fi kabajni dabarre hunduma isaaniif haa ta'u. የዓለም መጨረሻ ምልክቱስ ምንድን ነው? የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 3 መለቶን ዱፋት ኬቲ እኒ ዱማ ማሊ ወንጌላ ቁልቁሉ ማቴዎስ በቆናሳ ድደሚ አፉር ለኮብሳ ሰዲ ጉርባ ሰገሌ ዋቀዮ ከተበበ ጅሩዳ ሰገሌን ኩን ሰገሌ ዋቀዮ ስጅራተዳ ሰገሌን ኩን ሰገሌ ዋቀዮ ኢሰ ሙርቴሰዳ sagaleen kun sagalee Waaqayyo isa lubbuu namaa dhoobateef dheebuu keessaa baasudha. Sagalee Waaqayyo isa dadhabbii keessaa isa gadde keessaa isa dhiphate dhiphuu keessaa baasudha. Waaqayyoon guyyaa kanatti dhiphannee jirraati rakkannee irraati lapheen keenya gaddeera keessoon keenya rakkateera Waaqayyoon rakkina keessaa nu baasuun sagalee isaa kanaan immoo jajjabina nuuf kenne akka Xiitos mootummaa isaatti isa yaadate cubbamaa shiftaa kan ture guyyaa dhufaatii keetti garuu Waaqayyoon gooftaa fannoo irratti gaafa kadhatu yaa gooftaa ani balleessaa kooti dhufan hammeenya kootifan fannoo kana gubbaa ole garuu balleessa tokko malee nafaan fannifamte guyyaa dhufaatii keetti mootummaa keetti na yaadadhu. Maali keetti na yaadadhu? Mee dubbadhaa maali keetti na yaadadhu? mootummaa keetti na yaadadhu jedhe Waaqayyoon kana booda ati har'arraa eegaltee na waliin gannata galta jedhe waadaa guddaa abdii guddaa isaaf kenne anaan isiniif sagalee kanaan mootummaa isaatti Waaqayyoon akka nu yaadatu fedhaa fayyama isaa nuuf haa ta'u. Saba Waaqayyo yeroo hundumaa kallattii garaagaraatiin dubbata.
sagaleen kun sagalee wangeela Maatiyos boqonnaa isaa 24 lakkoofsa tokkorraa kaasne gaafa ilaallu akkas jedha wanti hundumtuu akka raawwate gaafa nutti himu Waaqayyoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee mana qulqullummaa keessaa bahee guyyaa guyyaa namoota hundumaa barsiisaa gaafa jiraatu isaan hafuuraan dhukkubsatan kadhannaa isaatiin hafuura isaatiin isaan fayyisaa ture isaan fooniin dhukkubsatan garuu iyyuu harka isaatiin isaan qaqqabee fayyisaa ture isaan beelaan nyaachisaa ture isaan daaraan daara baasaa ture isaan mana jireenyaa hin qabne da'oo isaaniif ta'aa ture jedha Waaqayyoon gooftaan kana booda garuu galgalichi gaafa ga'u duka boota isaa waliin tulluu guddaa kan ta'e tulluu ejersaa yookaan immoo Dabra Zayit isa jedhamu gubbaatti Waaqayyoon gooftaan galgala ol ba'ee jedha gara ol ba'ee gara tulluu ejersaa gara tulluu ejersaatti erga ba'ee booda duka boonni Waaqayyo akkas jedhani Waaqayyotti dhiyaatanii qobaatti Waaqayyoon gaafatan yaa gooftaa yaa uuma keenya atuyyu gara samiitti ol baata garuu lammaffaa deebitee ni dhufta sagaleen kee amanamaan immoo ni raawwata waan ta'eef milikiin yookaan mallattoon dhufaati kee inni dhuma barichaa maali jedhan mallattoo maali kee dhufaati kee inni dhuma barichaa maal gaafii guddaa kan duuka boonni Waaqayyoof gooftaaf dhiyeessan saba Waaqayyo maarree yeroo baay'ee wantoota baay'ee gaafa agarru kun immoo mallattoo bara dhumichaati jenna waan baay'ee gaafa ilaallu kun immoo mallattoo bara dhumaati jenna barri ga'eera yerichi raawwateera guyyaan ga'eera jennee afaan keenyan dubbanna eenyu keenyatu garuu gaabbii gale laata eenyu keenyatu gaabbiitti deebi'e eenyu keenyatu laphee keenya naanneeffate macaafaa wangeela qulqulluu Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 17 gubbaatti mucichis gara laphee isaatti deebi'e jedha Waaqayyoon gara laphee keenya takka deebinu Waaqayyo gooftaan nu gargaaru karamti deebi'e kara laphee isaatti deebi'e yaada hamaa sana of keessaa birqisiisee yaada gadhee sana of keessaa baasee hammeenya cubbuudhaan dabarsan dhiisee gara laphee isaatti deebi'e jedha eenyutu gara laphee keenyatti deebi'e laata guyyaa har'aa addunyaan kun mallattoon dhufaatii Waaqayyoo baay'ee raawwateera garuu dhagarreera eenyutu gara laphee keenyatti deebi'e laata gaafii guddaa hunduma keenyaaf haa ta'u Waaqayyoon gara laphee keenyatti akka deebinu Waaqayyo abbaan keenya nu haa gargaaru egaa Waaqayyoon gooftaan gaafa duuka boonni mallattoon dhufaatii kee inni dhuma barichaa maal jedhanii gaafatan karaa gurguddoo sadii nu barsiise jedha meeqan barsiise mee dubbadhaa meeqan barsiise karaa gurguddoo sadii isaan barsiise inni tokko yookaan inni jalqabaa tokko gaafa jennu karaa uumamaatiin mallattoo dhufaatii barsiise karaa maaliitiin uumamaatiin kana jechuun karaa uumamaatiin mallattoon dhufaatii Waaqayyoo maal fakkaata akkamitti Waaqayyoon gooftaan dhufa gaafa jennu mallattoo dhufaatii koo keessa karaa uumamaatiin wantoonni ta'an keessa hollannaan lafaa yookaan kirkirri lafaa ni raawwata jedhu maaliin rafaayin hollannaa lafaa ni raawwata lafti kun ni hollatti gamoon baay'een miidhagaa ta'e ijaaraman ni jijjigu hunduu addunyaa kanarratti kan mul'atan hundumtuu ni badu hollannaan lafaa ni taasifama gaafa sana mallattoo dhufaatii kooti waan ta'eef beekaa yerichi hin beektanii dammaqaa qubbaa jiraadhaa jedhe wangeela qulqulluu Maatiyos boqonnaa isaa 24 lakkoofsa 42 hanga 43 gubbaatti yericha hin beektanii maal taa'ii qubbaa jiraadhaa kanaaf mallattoo dhufaatii koo keessa karaa uumamaatiin inni jalqaba kan raawwatu kirkirri lafaa ni raawwata jedhe maarree saba Waaqayyoo inni kun raawwate moo raawwanne agarreera moo agarree hin jirru agarreera gaafa hollannaan lafaa taasifame hundumti keenya rifanne agarreera biyyoota garagaraatti hollannaan lafaa taasifame gaafa gamoo jijjigu agarreera garuu maal jenne inni kun mallattoo dhufaatii Waaqayyooti jenne garuu gaabbii galleera laphee keenya naanneeffanneera yaada keenya geeddaranneerra iddoo kaleessa miilli keenya cubbuu dhaabbachaa ture sanii deebineerra yoo jenne immoo hunduma keenyaaf gaafiidha kanaaf inni tokko maal ta'a hollannaan lafaa yookaan immoo kirkirri lafaa maal ta'a ni taasifama jedhee Waaqayyoon gooftaan keenya karaa tokko yookaan immoo karaa isa tokkootiin dubbate inni lammaffaan karaa uumamaatiin maaltu raawwatama gaafa jenne hongeen ni baay'atu yookaan gogiinsi ni dhageessu iddoo garagaraatti caamni akka jiru roobni akka hin jiraanne hongeen gammoojjummaan akka baay'atu ni dhageessu inni kun garuu mallattoo koo
bara dhumaatiif kan raawwatamudha jedhe isa kanallee kan argannu raajicha Haagee boqonnaa 2 lakkoofsa 17 gubbaatti akkas jedha ani Waaqayyoon isin wanta isin dadhabdan harka keessaniin hojjetan hundumaa gogiisaan waagiidhaan cabbiidhaan nan rukuta isin garuu ammallee gara kootti hin deebitanii jedha isin maal taatanii gara kootti hin deebitan waan isin hojjettan waan isin dadhabdan kan isin itti dadhabdan hundumaa hongeedhaan nan rukuta gogiisaan nan rukuta isaan kana nan barbadeessa isin garuu isa kana ilaaltanii gara kootti hin deebitan ammallee Waaqayyoon tajaajila nu tajaajila Waaqayyoon akka gara isaatti hin deebine Waaqayyoon laphee keenya ilaaleera kanaaf mallattoon dhufaatii Waaqayyoo keessaa inni tokko kana hongeen ni baay'ate hongeen baay'ateera naannoo garagaraatti caama agarreerra biyya keenya keessatti caama hongee agarreerra raajicha Haagee boqonnaa 2 lakkoofsa 17 gubbaatti kan dubbate agarreerra garuu gara Waaqayyootti deebine laata hunduma keenyaaf gaafidha inni biraa maalidhaani mallattoon dhufaatii Waaqayyoo gaafa jenne karaa uumamaatiin kan raawwatu keessaa hawwaannisa yookaan immoo simbiroota garagaraa ni agartu jedha maaliya hawwaannisa yookaan maali simbiroota yookaan ilbiisonni garagaraa kan midhaan nyaatan kan waan isin facaafatan barbadeessan ni agartu isaan kun garuu mallattoo dhufaatii kooti isa kana ilaalaa gaabbii galaa isa kanas kan argannu macaaficha raajicha Iyyoob boqonnaa 1 lakkoofsa 4 macaaficha raajicha Amoos boqonnaa 4 lakkoofsa 9 akkasuma seera keessa deebii boqonnaa 28 lakkoofsa 38 seera ba'uu boqonnaa 10 lakkoofsa 12 akkasuma maal jedha macaafa raajicha Amoos boqonnaa 4 lakkoofsa 9 gubbaatti sanyii keessan kan facaafatan hawwaanis ni nyaata ni fixa hunni kanuma irratti illee isin ammallee maal taatanii kara kootti hin deebitanii macaafa raajicha Amoos boqonnaa 4 lakkoofsa 9 gubbaatti sanyii isin facaastan sanyii isin lafatti biqilchitan ani kan biqilche gaafa inni ga'e gaafa inni daraaree firii gaafa godhate hawwaannisatu nyaata simbirootatu nyaata isin garuu gaafa kana ilaaltani kun mallattoo dhufaatii Waaqayyootti jettanii bira dabartu malee ammallee gara kootti hin deebitanii jedha Waaqayyo gootan maaloo gara isaatti akka deebinu Waaqayyo gooftaan nu gargaaru eenyu nu gargaaru Waaqayyoon nu gargaaru kana mallattoo dhufaatii Waaqayyoo keessa karaa uumamaatiin kan raawwatu isa kanaadha akkasuma immoo ibiddi hamaan ni ka'a jedha raajicha Iyyoob boqonnaa 1 lakkoofsa 19 gubbaatti ibiddi hamaan kallattii uumamaatiin ni taasifama ibiddi hamaan naannoo garagaraatti biyyoota garagaraatti ni agartu qayee keessan irratti ni ilaaltu ibiddi kun garuu mallattoo dhufaatii Waaqayyoo karaa uumamaatiin namni gochuu kan hin dandeenye harka ibiddiin kan raawwatudha harka Waaqayyootiin kan raawwatudha eegamsa harka Waaqayyootiin raawwatu isa kana ilaalaa inni kun mallattoo dhufaatii koo isa dhumaati waan ta'e gaabbii galaa jedha inni biraa immoo kallattii gurguddoo sadan keessaa inni lammaffaan karaa amantaatiin mallattoo dhufaatii Waaqayyoo akkam akka ta'e Waaqayyoo gooftaan barsiiseera akkas jedha wangeela qulqulluu Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 4 irratti gad isin gaafa dubbisnu maal jedha namoonni baay'een masiin as jira masiin inni dhugaa eessa jira gaafa jenne mana kana jira as jira jedhanii isin dogoggorsiisu isinlee yaasisu garuu isaan kana hin maminaa hin amanina isaan kun warroota jallootadha isaan kun warroota gogaa hoolaa uffatanii raroo hoolaa qabatanii hoolota gidduu deddeebi'anidha isaan kun garuu keessi isaanii yeeyyidha keessi isaanii martiidha keessi isaanii qulqullichoo osoo ta'in keessi isaanii cubbuudha kan marfamedha kanaaf isaan kana hin amanina maarree dhufamoo dhufne jedhamoo hin jenne jedhanii jiran masiin as jira jedhanii rambar achi jira jedhanii rambar Waaqayyoon nu bira jira waan keenya shibaa hiika dhukkubsataa fayyisa jedhanii jirani waan nuti amannu horoota dhukkubsatan kan kaase Misaaq waggaa 38 dhukkubsate kan fayyise Iyyoob waggaa 38 rakkate kan fayyise waan keenya dubartitti seexana torba kan baattu wangeela qulqulluu Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 10 gubbaatti nagaadhaan fayyisee kan galche dubartitti waggaa 12 guutuu dhiigni ishii lole dhiiga ishii yeroo tokkichaan uffata isaa gaafa tuttu ishii dhaabee waan keenya shibaan hiiku dhukkubsataa fayyisu beelaa beelan baasu hin jedhu isaan garuu waan keenya akkana godha jedhu isaan kana amanina isaan kun garuu mallattoo koo isa dhumaati isaan kana raawwate egaa Waaqayyoon isaan irraa ka'e feennu fedhaa fayyama isaan ufaa ta'u isaan kanallee ni agartu jedha isaan kana maal gootu ni agartu
Sangkuni waan baay'ee dubbatu ni agartu. Isaan kun raajii gurguddaa raawwanneeru ni agartu. Isaan kun afaan haaraa dubbanneeru ni agartu. Isaan kun abiddaan gara samiirraa buusutti ni ga'u ni agartu. Isaan kun horroota qulqulloota jettanii amantan, horroota beekan jettan akka dogongorsisuu ni ga'u. Isaan kun garuu maaliin hojjetu gaafa jettan isaan kun hafuura hamaadhaan hojjetu. Wangeela qulqulluu Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 21 gubbaatti masii dhugaa nuyi jennee si lallabneerra. Waan gaarii hojjenneerra, shibaa fayyisneerra, dhukkubsataa hineerra, jaamaa siinee banneerra. Yaa Waaqayyo masii kinoo asirra naan jedhu ani garuu isaanii sinin beekun jedhaani. Sin maaliin ta'uun? Waaqayyoon erga nun beekne ifaajeen keenya maal hojjeta? Dadhabuun keenya maaliif barbaachisa? Waaqayyoon erga jireenya keenya keessatti nun beekne Waaqayyoof hojjenna jechuun keenya maaliif barbaachise? Anaaf sin garuu Waaqayyoon nu beekaman beekuun akka Waaqayyoon nu beekuuf immoo gara isaatti deebi'uun barbaachisaadha. Akka Waaqayyoon nu beekuuf immoo gaabbii galuun barbaachisaadha. Akka Waaqayyoon nu beekuuf immoo laphee keenya Waaqayyootti kennuun barbaachisaadha. Akka Waaqayyoon nu beekuuf immoo jaalalaan deddeebi'uun barbaachisaadha. Kanaaf ani garuu isin hin beekun jedhaani. Isaan kun waan akkanaa hojjenne jedhu. Isaan kun namoota baay'ee cumne jedhu. Isaan kun addaraasha guddaa ijaarrame jedhu. Isaan kun mandara keessa deemne wangeela kee lallabne jedhu. Ani garuu isin hin beekun jedhaani. Wangeela qulqulluu Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 15 gubbaatti jarri kun raroo hoolaa uffatanii isin keessa deemu. Isaan kanarraa of eegaa jedha Waaqayyoon gooftaan akka isaan irraa of eegnu fedhaa feenyama abbaa keenyaa nuuf haa ta'u. Inni biraa ni sadaffaan mallattoo dhufaatii Waaqayyoo maali jedhanii duuka boonni kan gaafatan inni sadaffaa karaa maalitti gaafa jenne karaa siyaasaati. Karaa siyaasaatiin waan baay'ee ni agartu mallattoo dhufaatii kooti inni kun immoo gaduma sinnee gaafa dubbinu wangeela qulqullucha Maatiyos boqonnaa 24 irraa gadi sinnee gaafa dubbisnu maal jedhaa sabni saba irratti ni ka'a mootummaan mootummaa irratti ni ka'a lolaa fi oduu lolaa ni dhageessu dhiigni namoota addunyaa kanarratti ni dhangala'a baay'een isaanii kun mallattoo dhufaatii Waaqayyooti jedhu garuu gaabbiin galaan kun mallattoo dhufaatii Waaqayyooti jedhu garuu lafa sanii hanqachuun isaan kun mallattoo dhufaatii Waaqayyooti jedhu garuu dhiiga dhangalaasuun isaan dhiigni namoota baay'ee ni dhangala'a. Rakkinni garaagaraa ni uumama iddoo garaagaraatti obboleewwan du'oota dhageessu boqotan kan jedhu dhageessu wal qalan kan jedhan dhageessu hammeenyi baay'ate kan jedhan dhageessu inni kun immoo karaa siyaasaatiin raawwatama mootummaa irratti ni ka'a jedha maarre bara keenyatti isa kana agarre moo nagarre nuti nagarre amma mootummaa irratti yoo qabu nagarre biyyi keenya Itoophiyaan dachee qulqulluu taate Itoophiyaan harka ishee yeroo hundumaa Waaqayyo tol qabdi jedhee faarsa Daawit Jaatamii 8 lakkoofsa 31 gubbaatti kan dubbatu garuu yoo har'ammoo dhiigni namoota dhangala'e dhiigni akka qulqullicha Abeel karaa Waaqayyootti kan iyyu Itoophiyaa keessa jiru agarre moo agarre boleenni keenya dhiigni isaanii kan dhangala'e baay'ee agarre moo agarre kanaaf eenyuti garuu mallattoo dhufaatii Waaqayyootti jedhee gaabbii galee laata kanaafiyyuu mallattoo dhufaatii keessa isa kana ni agartu garuu yeroo isaan beekta waan ta'eef dammaqaati maal taa'ii jiraadha. Mallattoo dhufaatii kee inni dhuma barichamaa yookaan immoo inni dhuma barichaa maal jedhanii duuka boonni kan gaafatan Waaqayyoon karaa gurguddoo kanaan barsiisu inni jalqabaa karaa uumamaatiin kan raawwatu barsiisu inni lammaffaa karaa amantaatiin kan raawwatu barsiisu inni sadaffaa karaa siyaasaatiin kan raawwatu barsiisu kunniin hundumtuu raawwatameera kana booda mallattoon dhufaatii koo inni kunniin ciniinsu jalqabaati kana booda ilmi namaa guyyaa isaa eeggatee yerocha isaa eeggatee maal ta'a ni dhufa wangeela qulqulluu Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 14 gubbaatti hin dhufa kun erga raawwatamee booda masiin ni dhufa gaafa dhufu garuu maaliif dhufa gaafa jenne murtiif dhufa gaafa dhufu maaliif dhufa gaafa jenne hoolotaaf re'oota adda baasu dhufa gaafa dhufu maaliif dhufa gaafa jenne akka ammeenya cubbuu keenyatti gurraacha keenyan garaa gaanama isaati adii keenyan garaa mootummaa Waaqayyo akka deemnuuf Waaqayyoon murtiif dhufa gaafa dhufu maaliif dhufa gaafa jenne ergamoota isaa waliin dhufa Waaqayyoon gooftaan wangeela qulqulluu Maatiyos boqonnaa 19 lakkoofsa 28 ergamoota isaatiin marfame kabajaan duka boota isaa waliin Waaqayyoon gooftaan gara keenya hin dhufa Waaqayyoon dhufa gaafa jennu garuu mana keenya xaragalneerraa laata laphee keenya qulqulleeffanneerraa Waaqayyoon uumaan addunyaa kanaa nutti dhufa gaafa jennu eenyu keenyatu gaabbii gale laata kanaaf gaafa dhufaatii Waaqayyoo baricha bara hamaa jalaa ba'uudhaaf immoo maal gochuu qabna Waaqayyoon dhufa moo dhufu dhufa maal gochuu dhufa murtiif dhufa
anaaf sinitti murteessuu dhufa garuu murtii hamaa jalaa ba'uu maal gochuu qabna gaafa jennee inni jalqabaa amantaadhaan cimuun barbaachisaadha. Maalidha cimuuni? Amantaadhaan cimuun barbaachisaadha. Kanaaf maal jedha isin garuu michoota koo amantii keessan hunduma caalaa qulqulluu irratti dhaabbatamtetti cichaatii jabaadha. Ergaa Yihudaa boqonnaa 1 lakkoofsa 20. Amantaa qulqulleetti qulqullummaa irratti jabaattu qulqullootaaf laatamte kana irratti cichaa jabaadhaa irra dhaabbadhaa hanga dhumaatti cimee kan dhaabate ni fayya. Kana baricha jalaa ba'uudhaaf amantaadhaan hanga dhumaatti cimanii dhaabbachuun barbaachisaadha. Inni biraa immoo maalidha gaafa jenne jaalalaan jiraachuun barbaachisaadha. Maalidhaan jiraachuuni? Mee maaliin jiraachuuni? Jaalalaan jiraachuun barbaachisaadha. Roomee boqonnaa 13 lakkoofsa 10 gubbaatti namni nama ergaa jaalate waan hamaa nama isaa irratti hin hojjetu. Namni erga nama jaalate waan hamaa namarratti maal ta'u hin hojjetu. Kanaaf namarratti hamaa hojjechuu dhiisaa, haloo walitti qabachuu dhiisaa, haloo qabatanii soomuu dhiisaa, kadhannaa gochuu dhiisaa, haloo qabatanii mana Waaqayyoo dhufuu dhiisaa. Kana nuun jedha Waaqayyoon. Waan hamaa walitti yaadinaa. Inni qa'ee namaatti maasaa namaatti waan hamaa qoforee awwaalu dhiisuu qaba. Inni ija isaatiin warii lamaa daa'ima lamaa laalee inni miidhu iji isaa rakkoo qaba waan ta'eef of laachisuu qaba. Qalbii jijjiirachuu qaba. Inni daftara namaa qalama namaatti waan hamaa yaadu inni harki isaa aanna keessa waan jiru of keessaa baasuu qaba. Waan jallinaa keessa ba'uu qaba. Akka Zakkiyoos birri jallinaa maallaqa jallinaa baasuu qaba. Inni hiyyeessa quucersaa hiyyeessa keessa ba'uu qaba. Inni sagalee Waaqayyoo gaafa barsiifamu laphee qulqulluun hin caqasne inni laphee qulqulluun caqasuu qaba. Kana hanga baricha dhumaa jalaa ba'uudha jaalala maaltu qabna jiraachuun barbaachisaadha. Inni biraa immoo maal ta'uu qabna gaafa jennee seexana ganuu qabna. Maal ganuu qabna? Mee dubbadhaa maal ganuu qabna? Seexana ganuu qabna. Seexana dhiisuu qabna. Seera keessa deebii seera Lewwotaa boqonnaa 19 lakkoofsa 31 gubbaatti maal jira? Gara ekeraa dubbistuu hin garagarinaa isaan hin iyyaafatinaa jedhamee caafameera. Garamii horra ekeraa dubbisan isaan kana hin iyyaafatinaa isaan kana hin yaaminaa isaan kana of hin laalchisinaa fayyina barbaanna jettanii isaan of hin kenninaa. Seera Lewwotaa boqonnaa 19 lakkoofsa 31. Isaan kun isiniif hin ta'an isaan waaqa tolfamoodha. Isaan waaqa seexanoota isaan waaqa warra Yihuudooti itti bulanidha. Kanaaf waan Israa'eloota ardiin samii kan uume humna kan qabu humna isaatiin galaana diimaa addaan kan kute Israa'eloota kan ceesise waaqa kana qabadha. Inni humna qabu Daawit irra bulee Gooliyaad kan ajjeese waaqa kanatti amanaa. Waaqa warra ekeraa waaqessan ekeraa dubbisuu hin ilaalina gara isaanii hin ilaalina isaan illee hin iyyaafatinaa. Bara jalaa ba'uun maal ta'uu qabna? Warroota kana jalaa of eeguun yookaan immoo seexana ganuun barbaachisaadha. Itti dabalee maal jira? Seera keessa deebii boqonnaa 18 lakkoofsa 11 gubbaatti maal jira? Kanaafuu obboloota keenyaatti maal jedhee dubbata seexanichi gubbaatti immoo jaalalaan jettanii beekamtiif jettanii gabaadhaaf jettanii Waaqayyo irraa adda baatanii qaalluu fi ekeraan dubbisinaa jedha. Maallaqa argachuuf jettanii sooressa ta'uu barbaadanii jettanii barataa cimaa ta'uu barbaadna jettanii beekamtii argachuun qaba jettanii nama ol ta'uu qaba jettanii qaama kootiin nama guutuu ta'uu qaba jettanii fayyaa ta'uu qaba jettanii warroota qaalluu fi ekeraa dubbisuu bira naqinaa. Isaan kun isiniif hin malan. Isaan kun isiniif hin ta'an. Warroonni karaa kanarra jiran gaafa dhufaatii Waaqayyoo itti leeyya'uuf jiru. Itti wawwaachuuf jiru. Yeroo sun garuu boo'ichi ni baay'ata. Boo'icha hiika hin qabne, boo'icha bu'aa hin qabne. Yeroo sun imimmaan akka galaanatti lafarra ni lolan ni liyaa. Garuu imimmaan gati hin baafne. Yeroo sani haati iyya intalaan dhaggeeffattu. Abbaan iyya ilmaan dhaggeeffatu. Yeroo san iyyatu baay'ata. Iyya gati hin qabnedha. Isaan kun warroonni beekamtiif jedhanii, warroonni maallaqa argachuuf jedhanii, warroonni beekumsa argachuuf jedhanii qaalluu fi ekeraa dubbisan yeroo san itti leeyya'uuf jiranii. Kanaaf isaan kanarraa of eegaa.
waaqayyoon gooftaan akka ofeennu nu gargaara ni biraammoo barisee laafaa maal gochuu qabna gaafa jenne kara mana waaqayyootti laphee cabaadhaan deebi'uun barbaachisaadha amma isa kana kan rakkan bara keenyatti kan rakkan isa kana maaliif mana waaqayyoo ganama hin dhumne galgala hin dhumne kaleessa dhumne hin gadda dhumne borollee waaqayyoo gargaare maal taana hin dhumne midire hin soomna hin saganna hin kadhanna garuu iyyuu waaqayyoo irraa gatii hin arganne garuu waaqayyoo irraa deebii hin arganne maal ta'eeti rakkinni keenya maal ilaalume maaliin hin deebine laphee cabaadhaan hin deebine laphee cabaadhaan gara waaqayyoo hin dhumne laphee gaabbitiin gara waaqayyoo hin dhumne laphee jaalalaan gara waaqayyoo hin dhumne yaa ilma koo uffata kee miti kanan barbaadu uffata kee tarsaasini laphee keenaaf tarsaasii jedhee waaqayyoon gooftaan Daawitii faarsa 50 gubbaatti waaqayyoon laphee cabaa fi laphee salphate barbaada malee laphee jabaate hin barbaadu waaqayyoon laphee gadaf qabee barbaada malee laphee oluuf qabee hin barbaadu wangeela qulqulluu Luuqaa boqonnaa 18 lakkoofsa 13 irraa dubbisnu maal jedha horroonni oluuf qabanii waaqayyo biratti gadi qabamu horri gadaf qaban garuu immoo waaqayyo gooftaa biratti immoo ol qabamu jedha waaqayyo gooftaa keenyaaf galanni haa ta'u kanaaf maal ta'uu qabna laphee cabaadhaan gara mana waaqayyoo dhufuu qabna maal jalaa ba'uudhaafi baricha jalaa ba'uudhaaf waaqayyoon baricha jalaa akka baanu waaqayyoon abbaan keenya fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u egaa saba waaqayyo yeroo hundumaa sagalee isaa naaf isinitti dubbata waaqayyo yeroo hundumaa sagalee isaa nu gorsa waaqayyo yeroo hundumaa iyyuu dubbii isaatiin nutti hima eenyutu garuu waaqayyoon dhaga'e eenyutu waaqayyoon caqase eenyutu waaqayyootu dubbata jedhee gaabbii gale laata kana bara kan rakkannaa jira kanaaf ani waaqayyoo dhaga'eera lapheen koo lubbuun koo iyyi waaqayyoo na qaqqabeera fayyisuu waaqayyoo argeera fayyisuu haadha gooftaa argeera jennee iyyaadhaan ragaa ba'uudhaan gara waaqayyootti deebi'uun barbaachisaadha kanaaf akka mana kiristaana keenyatti torbee dhufu kuni waaqayyoon gooftaan dhufaa isaa yeroo itti lallafa ani nan dhufa mucaa namaa biraan dhufa nan dhufa gaafa dhufu garuu mana xuraa'aan barbaadu laphee xuraa'aan barbaadu laphee hammeenyaan barbaadu laphee qulqulluun barbaada laphee qulqulluu naaf kenni jedha laphee qulqulluu waaqayyo fedhu kennu waaqayyoon gooftaan fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u laphee qomoodhaan adda ol hin qoonne laphee afaaniin adda ol hin qoonne laphee bifaan adda ol hin qoonne laphee beekaa filannee dadhabaan dhiisne laphee gurraacha filannee diimaa hin ganne laphee diimaa malee gurraachi hin fayyadu hin jenne laphee afaan kana qofatu dubbatama hin jenne waaqayyoon akka nuuf hin kennine kadhachuu qabna isa kanatu biyya keenya balleesse isa kanatu abboota keenya gidduutti diinummaa facaase kanarraa ba'uu qabna waaqayyo hundaa dhagaa wanna ga'u waaqayyo nafaan meeqa dhagaa hundaa dhagaa wanna ga'u hin dhagaaban waaqayyo namaarifa qofa dhaga'u oromifa dhagaa wanna ga'u seeqanna oromifaan hin baa'u hin baa'amin waaqayyo hin dhagaaka isa kana keessa ba'uu qabnu waaqayyo Ingilizii qofa dhagaa jechuun qabnu waaqayyo horroota Ameerikaa jiran qofa beeka jechuun qabnu waaqayyo hunduma keenya beeka beekan isaa danda'an isaa hunda raawwataan isaa kan namaaf hin danda'amne waaqayyoof hin danda'ama kanaaf inni kun hundumtuu immoo namaaf hin danda'amu garuu waaqayyoof hin danda'ama wangeela qulqullicha Maatiyos 19:27 eenyu hin danda'ama waaqayyoof hin danda'amu kanaaf isa kana keessaa baanee bara dhumaatii waaqayyo ga'eera ilma koo gaabbii galaa jedhee akka bara Noohii akka hin taane waaqayyo gooftaan nu gargaara bara Noohii keessa namoonni jiraatan waaqayyoon umurii isaanii 120 kenninaaniif lakki umurii kun nutti baay'ate hangana waggaa 40 cubbuu hojjennee 80tti gaabbii galla 80 gaafa ga'u immoo 40 hojjennee 40tti gaabbii galla 40 gaafa ga'u immoo 20 hojjennee 20tti gaabbii galla 20 gaafa dhumatu immoo 10tti galla jedhan 10 gaafa dhumatu akkasumatti deemanii hanga galaanni cubbuu biyya lafaarraa roobee lafa burqa'ee hanga bishaan cubbuu morma isaanii nyaatutti isaan hojii jallinaa keessa turanii jedha waaqayyo hojii jallinaa keessa akka baanu waaqayyo gooftaan nu gargaaru akka immoo bara uummata naannawee iyya dhagaanii badii biyya isaanii jalaa sooma qabatanii kadhannaa qabatanii iyya kara waaqayyootti deebi'anii guyyaa 3 keessatti fayyina argatanii waaqayyoon gooftaan fayyina bara baraa akka argannu abbaan keenya nu gargaaru mallattoon dhufaatii inni dhuma barichaa maal wangeela qulqulluu Maatiyos boqonnaa isaa
digdamii afur lakkoofsa sadii gubbaatti jedhe kan nu barse galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u akkas jedhe kan itti fufu yeroo sana dubartoonni ulfaa baay'ee rakkatu guyyaan dhufaati Waaqayyoo ganna hin ta'ini yeroo sana dhoqqeen ni baay'ata hammeenyi ni baay'ata isaan kun immoo maal dubartoota ulfaa jechuun maal jechuu akka ta'e immoo itti fufnee ilaalla galanni Waaqayyoof haa ta'u horaa bulaa deebana galanni abbaa keenyaaf haa ta'u